Qorannaa kanarratti namoota jiran ka dubbachuudhaaf hayyameeffame beekan kan isaan wajjin hariiroo qaban onkololeessa 13 2022 galgala gaaduun dhi'u deemtu magaalaa Finfinnee naannoo Saanusii jedhamutti rasaasa lamaan dhaamee umrii isaa waggaa 34tti galaafatame jechuudha. Qaamolee tika mootummaa, qaamolee madda odeeffannoo riphee loltoota kan dhaabbilee siyaasaa akkasumas immoo waraabbilee bifa adda addaatiin bifa tekstiitiin haa taatu bifa sagaleetiin haa taatu suur sagaleetiin intersepshinii haa taatu baay'ee isaa irratti ergaanneet ka deemaa turre. Egaa jechaawwan hagammaa tokko jechaawwan baay'eetu assassination baay'eetu Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti waggoota 8 kana godhame. Kan obboleessa keenya Hacaaluu, kan obboleessa keenya Battee, kan Jeneraal Sa'aaree, kan namoota hedduutu godhamaa ture. Oromoo jidduutu jechaawwan hedduu nama naasisan keessaa kan Hacaaluu, kan Battee fi gurbaa Mooyibeen Baqqalaa kun jechaawwan namni qofa itti miidhame osoo hin ta'in hiikoo siyaasaa guddaa gaagama siyaasaa guddaas fidan waan ta'eef qorachaa ture. Jechaan kun jecha kanaa salphaas xaxamaas ture. Namoota gurbaa ajjeesan argachuun baay'ee laafaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti eenyu akka ajjeese irra gahuu dandeenye warra ajjeesan keessaa warra lubbuun jiru dubbisuu dandeenye. Ta'uu garuu booda kan nu dhibe hedduu xaxamaa akka ta'e maaliif ajjeesame? What was the reason? Conspiracy. Who killed them? It was very simple. Dafnee arganne jechuudha. Why? Kalamaffaa murnoota sadiitu namoota murnoota sadiin keessa miila qabutu yookiin immoo murnoota sadii keessa dhaabatanii sadeen keessattuu bargaanfatanii dhadhaabatan tu ajjeechisuu keessattis ajjeesuu keessatti hirmaate. Namoonni kun murna kamirraa qajeelfama fudhatan? Murni isaan officially keessa jiran quba qaba, hayyamee jira. Murni isaan ajaja sunoo akkamiin godhe ka jedhu qorannoo godhaa turre jechuudha. Egaa kanarraa ka'uudhaan kan Mooyiboon irratti godhaa turre isiniif hin dhiyeessa. Dhiifama naa godhaa gareen teeknikaa kiyyaas irraa argamuu hin dandeenye slaayidiin boodarra tolchelleen wal fudhatuu hin dandeenye siistama kanaani ka babbareechee kaan isiniif hin dhiyeessa. Wantoonni suuraaleen tokko takka mul'achuu dhabuu danda'anii anyway bifa armaan gadiitiin isinii dhiyeessa. Egaa mata duree isaa ajjeechaa Mooyiboon Baqqalaa sabboonaa shira xaxamaan galaafatame ka jedhudha. Mooyiboon Baqqalaa eenyu ka jedhurraa yookaan Mooyiboon Baqqalaa maqaan dhalootaa isaa Tashaalaa Baqqalaa jedhama. Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda caffee Soorumaa bakka addaa Ejersa Dinkii jedhamutti bara 1988 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalate. Barnoota isaa kutaa 1 hanga 10ffaa achuma Kiiramuutti barate. Kutaa 11ffaa giddaa ayyaanatti eegaleet booda garuu gara Naqamteetti jijjiiratee kutaa 12ffaa achitti xumuree qabxii gaarii fiduudhaan bara 2013 yuunivarsiitii Jimmaa seenuun muummee fayyaa yookiin immoo pabliik heelzitti balachuu eegale. Egaa hirmaannaan siyaasaa mana barnootaatti gaafa turettis gurbaa qaxalee sabboonummaan isaa dagaagaa dhufe ture. Jimma yuunivarsiitii keessatti garuu hirmaannaa qabsoo cimaa gochuutti seene. Akkuma Jimma yuunivarsiitii dhaqeen gumii dagaaginaaf aadaa akkasumas seenaa afaan Oromoo keessatti shoora guddaa taphachuu eegale. Bara 2014 akkuma beektan sochiin barattootaa fi qeerroowwan Oromoo kan dhimma maaster pilaaniin wal qabate kun dhoo'ee bakkoota sochiin kun itti dhoo'e keessaa kan dura yuunivarsiitii Jimmaatti itti aansee yuunivarsiitii Haramaayaatti booda gara Amboo fi naannoo biraatitti babal'atee jechuudha. Warra qabsoo qeerroo dhoose keessaa warra duraa keessaa jechuudha. Yeroo sanitti qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamu kan adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'e keessatti kan hirmaachaa ture warra qabsoo san finiinsee dhoose keessaa jechuudha. Sochima kana keessatti qabamee ji'a 4 mana dukkanaa keessatti hidhamee Finfinnee geeffame. Achiis himatamee gara waggaa tokko dhiyaatu wabiidhaan bahee waggaa Jimma yuunivarsiitii dhaqu yuunivarsiitiin Jimmaa barnootatti deebisuu isa dhoorgee jechuudha. Yuunivarsiitiin Jimmaa barnoota deebisuu isa dhoorgeef yuunivarsiitii Rift Vaalii seenuudhaan eegale. Garuu mana murtii dhaqee beellama isaa hordofaa ture murteesseef of duuba deebi'ee Rift Valley University keessa
kuma lama inni fi qeerroowwan kumaatamaa biyyattii godhaniin jijjiiramni dhufe dhaabni inni keessatti miseensa ta'es adda bilisummaa Oromoo biyyatti hoggaa galu koree simannaa san keessas ture san booda Wallagga Bahaatti Naqamteetti waajjira adda bilisummaa Oromootti barreessaa ta'ee tajaajilaa ture. Haalli siyaasaa hammaachaa hoggaa deemu gara Finfinnee dhufee gumii adda bilisummaa Oromoo keessa seenee achumas immoo dhuunfaadhaan Itiyoo Telekoom keessa hojjechaa ture. Barnoota isaas itti fufuudhaaf maastarsii galmaa'ee osoo barnoota eegaluudhaaf qophaa'aa jiru. Onkololeessa 13/2022 galgala gaaduun dhi'u deemtu magaalaa Finfinnee naannoo Saanuusii jedhamutti rasaasa lamaan dhaamee umrii isaa waggaa 34tti galaafatame jechuudha. Amma maaliif ajjeefamee ka jirurraa waggaa kaane konspirasii what was the conspiracy maaltu gama ajjechaa kanaatti geesse kan jiru yoo laalle Mooyiboon jalqabuma Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo hirmaachaa ture namoota dhageettii guddaa qabanii fi dargaggoota hedduu ciccimoo ta'an keessaa namoota immoo ilaalcha madaalawaa qaban keessaa waan ta'eef jaarmaa inni hirmaachaa ture keessatti teenshiiniin ture akkuma beektan qeerroo keessa keessattuu qeerroo bilisummaa Oromoo keessa dabale jantoonni turanii akka jiraatan waan beekamuuf san irratti warra mormii dhiyeessaa ture jechuudha. Keessattuu sochii Girmaa Xurunaatii fi warri biraa godhan keessatti warra gaafii dhiyeessaa turedha. Achirraa'u hogganoota fi namoota abaaboo tokko tokkoon wal dura dhadhaabachaa turanii. Warri mootummaas achumarraa kaasanuu ija keessa galfatanii akkuma reefu jedhe hidhaa turanii hordoffii cimaa irratti gaggeessaa turanii. Boodarra erga jijjiiramni dhufee babbaqaquun murnootaa uumame booda murnoonni sadii aggaan jedhu murna sadii kan shakkine jechuudha. Murnoota sadii kan waan agarreerraa kan shakkine ajjechaa kana keessatti. Dhaaba inni keessatti hirmaatu adda bilisummaa Oromoo keessa warra jiru. Mootummaa inni irratti qabsaa'aa ture. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo kan jaallan isaa hedduun hoggaa inni magaalatti hafee adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii sibiilii itti fufu warri bosonatti gales tarii aarii irratti qabu kan jedhu qorannaa gaggeessaa ture jechuudha. Murni sadeenuu jechuun jarri sadeen amma handa'e kuni ofitti harkisuudhaaf yaalii guddaa godhaa turan. Warri mootummaa akka inni gara isaanii goree adda bilisummaa Oromoo irratti san birmoo dabree keessattuu waraana bilisummaa Oromoo irratti akka inni hojjetuuf yaalii guddaa godhan akkuma beektan hogganoota qeerroo jajjaboo kan danda'an ofitti qabanii kaan hidhanii kaan ajjeesaa turan. Warra ofitti qabuudhaaf dhiibbaa guddaa godhaa turan dursa guddaa godhaa turan keessaa tokko Mooyiboon Baqqalaati jechuudha. Warri boodar bal'inaa akka ilaallutti warri adda bilisummaa Oromoo gullalleetti hafes gaafilee yeroo adda addaa inni kaasurraa kan ka'e dhiibbaa irratti godhaa turanii shakkaa turanii doorsisaa turan. Warri bosonatti gales sababa isaa ammallee booda isiniif ibsaa warri bosona jirus yeroo adda addaatti doorsisuu maqaa balleessuu irratti godhaa turan jechuudha. Kana keessaa lamaan isaa ilaallu hariiroo Abaaboo Gullallee fi Mooyiboon kan closely interrogate goonee laalle keessaayi. Kuma reefu jee bara sochii qeerroo bilisummaa irraa kaasee Mooyiboon gaafilee uncomfortable ta'an kaasaa nama turedha. Mana hidhaa warri jirtan hin beektan warri mana hidhaa isaa wajjin turtan ni beektanii warri boodas Finfinneettis beektan kana ragaa bahaa turtan jechuudha. Gaafa Abaaboon biyyatti galu irraa dubbiin haaraatti eegalee kunis namoonni basaasummaadhaan beekaman kan Mooyiboon faa hiisisan kan qeerroowwan adda addaa hiisisan koree simannaa keessatti boodas immoo waltajjiilee fi waajjira Abaabootti argamuun Mooyiboonii fi namoota akkasaa hin gammachiifne gaafii kaasuu komii kaasuu eegalanii namoonni kun garuu hoogganatti dhiyaachuudhaan dhiibbaa adda addaa irratti kaasuu eegalan. Toora 2021 immoo wanti eegdota warraaqsaa jedhamu Abaaboo keessatti uumamee ture. Wanti kun ta'uu irra ga'uudhaan waan kana hanga hayyuu dureetti geessuudhaan mormii dhiyeessanii kun ilkaan keessa isaan galchise jechuudha. Boodarra immoo wanni mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa jedhamu yeroo dhaabbatu kunis waan realistik hin ta'in waan dhaabni irratti maree hin murteessine akka ta'e barreeffamaanis yaadaanis dhiyeessaa turuu isaa baruulee muraasa ammasitti agartanii fi kanneen yeroodhaaf hin dhiyeessin keessatti agarree jirra jechuudha. Boodarra dhimmi biraa inni warra Gullalleetiin wal dhabeen keessaa yakka humni Baqqadaa Abdiisaatiin Wallagga Bahaa fi warra Guduruutti raawwatamu cimsee morme. Kana waa lamaaf morme. Tokkoffaa Mooyiboon dhalataa naannoo saniiti.
waan naannoo sanitti uummanni giddaa ayyaanaa amuruu jaartee bakka adda addaatti waan waraanni fakkaataa kun godhaa jiru guyya guyyaan dhagayaa ture maatii isaatirra rakkoo gurguddaatu gahaa ture kanaaf mormii isaa hiriyootatti simaa ture barreessaas ture gara gartamaaf humna kana cinaadhaan tuqaa ture waan namoota wajjin haasaa ture immoo keessatti ifatti kaasaa ture jechuudha. Tokko miidhaa gahaa ture qofa qaba. Lammaffaa humni miidhaa kana geessisaa jiru Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamu akka ta'e humni kun mootummaa harka akka jiru Faqqadaan mootummaa faana jira jedha barreeffama kana keessatti agartan. Faqqadaan mootummaa faana jira. Faqqadaan immoo harka kan qabaa jiru hooggana keenya kan jedhu mormii kana hooggana abaa'otti kallattiidhaan dhiyeessaa.